Baalamoonni aduudhaanis bokkaadhaanis nu bukkee dhaabbatanii nu hojjisiisu, nu gorsu, gorsa nu kennu, gorsa isaaniitiin amma akka argitan kan hojii isaanii nu gorsanii hojii kana hojjenne amma akka argitan xuruurra jirra. Ijoolleen nu biraan dhabaman badambiidhaan nu hojjisiisu, nu gorsu kana godhaa jedhu. Nu biraan layya'amanii jabeenya isaaniitiin mangistiinis nu gargaaree zarii kana iddoo kana fidee kanaanidha. Walumatti qabameetuma nutis jabaanneet mangistiinis nu gargaaree ijoolleen isaan baalamoonnis nu gargaaraniiti amma iddoo kana dara. Egaa akka hojii isaatiitti akka kun argitanitti waan xuruurra jira. Gara fuulduraattis abdii qabna jenneet itti amanna. Sila kanaatiif amma muuziinis xuruurra jira. Waa abdiin keenya gara fuulduraati ka. Gara fuulduraati xuruurra jirra. Mirtiin keenya mirtiin isaa xuruu agarsiisaarra jira. Kanaafuu abdii qabna jechaadha fuulduraatti. Duraan dursneeyyuu aanaan keenya marii nu taasisee garkan tuttuun seenii jechuudha. Marii bal'aa kan nu ta'e marii bal'aa sanarraan deddeebiineen hubachiisanii hubannoo sanaan eegallee garkan ta'e eegallee jechuudha. Kanaan kaafne garkanatti dhufne jechuudha malee zum jenneetuma lafaa kan itoo hin taane deddeebiidhaan wantichi bu'aa qaba waan ta'eef gara fuula duraatti bu'aa gaarii turre argama waan nu jedhaniif nu deddeebisanii jechuudha. Nu gorsa turanii jechuudha. Nuti amma jechuun nuti walumaa galatti amma kan ilaaltan kana kan maatii kiyya faanadha. Maatii kiyya faana naannoo gara hektaara tokko jala dhufa. Gara fuulduraatti gaanu akkuma sammuu argaa jirtan kana abdii guddaa qabna jechuudha. Abdiin keenya maanni akka kutti kan amma jiru namti jala jiru kun jechuudha. Gara fuulduraatti gabaarra yoo naa oole ani abdiin guddaan qaban jechuudha. Shigginyiin jaalala jijjiiru suni yoo gabaarra naa oole abdii guddaan qabaa jechuudha. Achirraanis immoo haa ta'u gara fuula duraatti wantichi akka jijjiirama intinii guddaa fiduu fi jijjiirama guddaa intinii qabu hubadheen jira jechuudha. Erga akkaataa kanaatiin hojii kana eegalle yeroo dhihoodha. Yeroo dhihoo kana keessatti garuu sadarkaa kanarra kun barreen gaddaa bara 2007 ji'a 8ffaa keessa kan dhaabbatedha. Sadarkaa kanarra gahee oomishallee akkaatuma kun duuba keenyatti argitan kanaan oomisha kennee gabaa irratti baafatanii nyaata isaanii illee bira darbanii jiruuf jireenya isaanii ittiin eegaluu danda'aniiru. Walumaa galatti muuzii faana wal qabate kilaasteraan hektaara 60tu dhaabbatee jira. Akka aanaa keenyaatti idileedhaan immoo gara hektaara 55 waliigala 115 muuziin lafa ufiseetu jira. Sadarkaa oomisha kennuurra gahee jira jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti waggaa 2 as kan dhaabne sadarkaa oomisha kennuu eegalee jira. Gabaa irratti dhiyeessaniitu gurgurachaa irra jiru. Isaan kaanis illee akkasumatti dhaabanii jechaa irra jiru. Bara kana akkuma argitan muuziin barreen gaddaa dhaabne kun sakariinsaa yookiin latinsi as jalatti garmalee gurguddateetu jira jechuudha. Akka aanaa keenyaatti naannoo gandoota ikoloojiin isaanii muuziif ta'an keessatti qonnaan bulaa keenyaaf hubannoo kenninee gandoota adda baasnee qophii lafaa eegalleetu jira jechuudha babal'isuudhaaf. Initiative misooma muuzii kana wajjin wal qabate bara 2013 mootummaan naannoo Oromiyaa godina keenya keessa aanaa Iluu Galaanitti kan labse. Sanarraa ka'uudhaan hojiiwwan muduraa kun keessumattuu warreen initiative jedhaman kun yeroodhaa gara yerootti babal'achaa kan dhufan ta'uu isaati. Kanaaf jalqaba aanaa muraasa irra ture. Har'a yeroo ammaa kana yoo ilaallu hojiiwwan misooma muuzii initiative qonnaa keessaa tokko ta'e kun aanota 12 haga 18 uwwisee kan jiru ta'uu isaati. Uwwisa isaa yoo ilaalle jechaadha. Kanaaf bara kanas hojii kana lafa qabsiisuuf xiyyeeffannoon qaama hundaa daran kan waggoota darbeer cimaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka qabu namni hunduu ni beeka. Kanarraa ka'uudhaan bara kanas keessumattuu kan muuzii yoo ilaalle biqiltoonni miliyoona 5.9 ta'u haga ammaatti karoora qabannee kan jiru keessaa kan qophaa'e miliyoonni 4.5 qophiin biqiltuu
muuzii kun geggeeffamee jira jechaadha.